هاي أركفوني أكم جرتن هردفتوتا أبدي مختار تيوب أرس فيديو براك أبد ديسني يا ديتن جرا مالي فيديو أراتيس فيديو ما إسا خليسنين والفكاتيتي كونيس يعني وما فولا خينيا جولي دبراي تودا فولا خينيا وان هدو نبرباج سوفي وان هدو فولا خينيا نبري تجا وانا ومن خسرتي أرجعنا جزء يدوي شورا كريمة فارماس الرئيس تبى كادة را كريمة دادا بتاني فولا إفبلي سورا خنات الرؤية شورا دلقوس دلقة جزء مكرتنجا شورا دلقو باتوس وان فولا خسرنا رمي دا سنرا في دومتي خلخلي دلقة سنس لالتاني فيدا مودن ديساني سنيو غراغرو ما إنك أمني إسارة كبدي في خنان مكرو دن ديسانجا شورا مالي إني الراتس فول ما خينيا يعني أكنو بريت شوفي واسدير راي خنيس إني مالي كولجيت لومي في سوغيدا نو إسا خانا جتشودا جولين بياربا جرتان سالباتي أرغتو سوبر ماركت راي چودا ني أرغما بكوندتي خني بيتاني وندي خيسانو إسا سدين خانا راي نسني هو جرد جتشودا مالي نيني سالبادا لومي أكنتي ciratanii qopheeffattu harkuma keessanii waan mana keessatti fayyadamtan itti fayyadamtan jechuudha yani waan bareedaadha fuula keessaniif waan rakkoo qabu miti kireema adda addaa faarmaasirraa bitanii fuula if balleessurra kanaan fayyadamuu wayya kunis akkuma viidiyoo kaleessan ta'ee garuu maali kun fuula keenyas akka nu diimeessullee ni godha bakka kireema adda addaa bittanii asiidaa wajji walitti ontajee fuula keessan balleessan kana fayyadamuutu irra wayyaadha nuuf gaa kunu maal gootanii loomii isa gimmaasha koolgeet itti godhattan كولجيتي خانما مانا خيساك أبدانين فايدامون دنديساني خانما اتفايدام تنجتشو رأسي مانا خيساتي خانا يرغا كانا قد التنبودا إسا عفيمو سو جدا يران نقاتو سو جدس خامي وانتان سري لا لا دا خطب إسا ni argama supermarket hundarraa akka salphatti argachuu dandeessanii sanbooda maal gootanii dura dursoo jechuudha fuula keessan bishaaniin sirri qulqulleessuu qabdan fuula keessan erga bishaaniin sirri qulqulleeffattan booda dura dursoo kan fayyadamtan loomii fi koolgeet kan qabu kana unoo fuula keessan irratti akkana dibattan yani masaaja akka nama fuula masaaja godhuun jiraame akka fuula keessan sirri wal fudhatuuf jechuudha bakka waan gugurraachi faanis ni baay'atu jira isa sana akka gaariitti itti dibachuu qabdan jechuudha hanga daqiiqaa 5 hanga 10 fuula keessanii masaaja gootan jechuudha hanga daqiiqaa 5 jechuudha fuula keessan irratti loomii fi masaa wanta koolgeeta haa qabu kana ifit dibdan jechuudha fuula keessan hundaa'u bakka hunda sirrii waliin geessanii ifirra dibuu qabdanii daqiiqaa 5 gidan isiniin joo yani akkanuma dibuu qabdan masaaja fuula keessanii wajji godhuu qabdanii sirritti itti dibuu qabdan akka isinirraa badu jechuudha bakka finniisni faan nama bee erga badee booda gugurraachamefee jira sanillee sirri namarraa balleessa እና fuula keessanis akka hedduu bareedu godha kana daqiiqaa 5 erga akkasi fuula keessan hunda sirritti akkas itti dibdan booda ifirraa dhiitan jechuudha bishaaniin
loomii fi koolgeetii erga akkasii masaaja goonee ifirraa dhiine booda oguma san dhiqattanii itti aansanii kana dabartan jechuudha. Soogiddaa fi loomii jechuudha. Akkuma isa kaanii ifitti masaaja gootaniin isa kana garuu fuula keessanitti hedduuf gadi hin qabinaa soogidda waan qabuuf gogaan fuula keenyaa haphii waan ta'eef suutatti akkuma kaanitti fuula keessan guutuu itti dibattan jechuudha. Namoonni tokko tokko xuuxxoo fi soogiddi asiidaa nama warra jiru jira. Garuu dhugaa miti. Akkas osoo hin taane xuuxxoo fi soogiddi baakteeriyaa fuula keenyarra jiru san akka ajjeesu godha malee akka fuula keenya baduun godhu maaliif ammas daqiiqaa 5 booda yeroo masa waan firraa dhiixaniif jechuudha. Akkana dibatanii akkuma kaanii jechuudha daqiiqaa 5 sanii olillee godhachuu hin dandeessan rakkoon qabu. Fuula keessan guutuu bakka hunda jechuudha bakka finniisni isinirra bee goggogeessi yoo jiraate gugurraachamee fi waan isirraa balleessuuf fuula keessan guutuu itti godhattanii. Kanas isuma akka kaanii daqiiqaa 5 booda erga fayyadamtan booda bishaan firraa dhiixan jechuudha. Bishaanuma normaalaan firraa dhiixanii garaagarummaa kun anu harka kiyyarratti ilaalutti hin jira. Hogguma san waan ifirratti argitan jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon keenya kaarraatis viidiyoo keenya gizee hunda gizee laaltan laayik godhuu hin dagatinaadha. Maaliif laayik gizee gootan koomentii gizee kantan waan nu jajjabeessuuf laayik godhuu hin dagatina. Viidiyoo keenya illee sheer godhaa. Dawaata adda addaa illee isiniif daleennee jira. Kana dura anis ta'ee abdii deemaa laalaadha. Faayidaa hedduu irraa argattanii. Daqiiqaa 5 erga fayyadamtan booda lamaanuu kanas daqiiqaa 5 dibdanii firraa dhiixanii itti aansitanii hogguma san jechuudha. Xuuxxoolee daqiiqaa 5 dibatta masaaja fuula keessaniin gootanii ifirraa dhiixanii akkami yeroo meeqa fayyadamna kajoo jiraate torbaanitti hoggaa 2 fayyadamtanii. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayik sheer gochuu hin dagatina. Warri yuutuubiif haaraa sabskiraayib gochuu hin dagatina. Gaafii qabdan koomentii jalatti nu gaafadhaa. Isiniif deebisna. Kanuma fakkaata. Bye.